irratti wantoota ilaalle tokko callisee yeroo dheeraa waan tureefi callisee wantoota tokko si yaadachiise boqonnaa 23tti deemna. Boqonnaan 22 maree yookiin Yihuudaan yerootti gooftaa Yesuusin kennuudhaaf itti mari'achaa ture yeroo qophee irbaata Faasikaa yeroo irbaata qulqulluun itti dhaabbatee yeroo ayyaana maxinootiif qophaa'an yeroo isaan irra ture. Sana booddee immoo waliin morkii gaaffii bartoota gidduutti ka'ee Phexros ganuudhaaf akka jiru duraan dursee gooftaan akka dubbate horiif qalqalloo waan qabdan hundumaa billaas fudhadhaa deemaa akka inni jedhee gaarii jirsaa irratti immoo fudhatee halkanuma sana akka luba achitti dabarsee Yihuudaan akka isaan kenne. Kana booddee Yihuudaan edda kennee booda jarri fudhatanii mana hangafa lubootaa geessanii achitti dirree irratti Phexros isa ganuusaa. Sana booddee yeroo barii immoo yaa'ii manguddootaa fi namoota sanaa hundatti dhiyaachuusaa argine. Yeroo darbee qoorama ammaa ture dabarfamee kennamuudhaan yaa'ii fuuldura dhaabachuudha qabnee dhaabannee achi keessatti yeroo dheeraa irratti fudhannee mata duree qofaatti waan baranne baay'ee jira. Okay, gooftaan nu gargaaree guyyaa har'aa immoo gooftaa Yesuus Kiristoos edda qorama jara fuulduratti godhee booddee abbootii biyyaa fuuldura dhaabachuu, bulchitoota fuuldura dhaabachuu, kana booddee achi dabarfamee duutitti faradamuu, kennamuu, fannifamuu, du'uu, amma awwaalamutti kan jiru ilaallaa. Gooftaan sana eebbisu sagantii tokko. Okay. Akka sanatti ilaallee turre har'a waa'ee isa amma dubbadhee ilaallaa gaaffiiwwan yeroo darbee gaafannee kan nuuf hin deebinee jiru. Kan immoo nuuf deebi'anis jiru edda siistarii kan namoota irraa karaa garaagaraatiin barbaadanii argattan jiraachuu mala. Waaqayyo nu gargaaree isa guyyaa har'aa irratti ilaallaa gaaffiiwwan boqonnaa 23 fi qophaa'an muraasni na bira jiru. Ani garee warra gaaffii deebii qopheessanii keessaa namoonni itti erganii akka dhuunfatti sasii yoo gaaffii qabaattan nuyyatuma deemnu nu gaafachuu dandeessu. Kanarraan kan hafe namoota kaameeraa banatanii jiran tokkoof kennaan wal jala ibsatti kennaa deemnaa dhuma irratti daqiiqaa muraasa yeroo hafu gabaabaadhannarraa jedhee waan yaaduuf cuunfineeti kana jechuudha waan dabalataa yoo jiraatetti daballee gaaffii deebii yoo qabaanne gaafannee xumurree dhuma irratti yoo gooftaan nu gargaaree wanta kutaa kanarraa arganne dubbannee achiin booddee kadhannee xumurra. Gooftaan isin eebbisu sa'aatiin keenya baay'ee eegamaa waan ta'eef kallattumaan gara sanatti deemna. Boqonnaan 23 tokko kaasee hamma 5tti fuula Phiilaaxoos fuuldura Yesuus akka dhaabate ibsa. Isa kana daraartuuttan kenna. Sana booddee immoo Phiilaaxoos fuuldura gara Heroodis kan jedhu yoo hirphataan deebi'ettan kenna. Achi namatti aanee kaameeraan banamee jiru yoo jiraate irratti deemna. Gooftaan isin eebbisu daraartuu jalqabii lakkoofsa 1-5tti wanta siif gale nu ibsitaan immoo amma itti gaaffii fi deebii kan namoonni baasanii erganii gaaffii ta'uu kan qabu ilaala. Miyuutii irraa kaase. Ayyaanni hunduma keessaniif baay'atu. Egaa qo'annaan waa'ee boqonnaa 28 torbee darbe keessaa Yesuusii haala ittiin sagalee keetiin itti dhiyaadhu kaameeraa keetti amma dandeessetti badee deebi'a akka badee deebi'a. Tarii kiyya qabanatti fakkaate dhiifama sagaleen koo dhaga'amu baate.
Dhagaamaa jira amma sagaleen koo. Magaarii. Tole gooftaan isin haa eebbisu. Torbee guyyaa darbee torbeedhuma kana keessa na fakkaata kan qo'anne boqonnaa 22 keessatti karaalee Yesuus ittiin darbee gara dabarfamee kennamuutti akkaataa itti Phexros si'a 3 ganee akkaataa itti Yihuudaan dabarsee isa kenne wantoota akkasii kana ilaallee turre. Egaa har'a immoo Yesuus fuula yaa'ii duratti dhiyaachuu isaa yookiis immoo fuula Phiilaaxoositti dhiyaachuu isaati jechuudha kan nuti wal wajjiniin ilaallu. Kutaa kana keessatti egaa Yesuus Kiristoosiin fuula Phiilaaxoos fuulduratti dhiyeessanii gaafa isa dhiyeessanii jecha sobaatiin jechuudha kan isaan isaa dhiyeessaa turanii. Dura iddoo itti gibira mootiidhaaf kaffaluu waan jedhu iddoon itti isaan gaafatanii jira. Iddoo sanatti garuu inni kan Qeesaariif kennaa kan Waaqayyoof kennaa jedheetu deebiin inni isaaniif deebise malee mootiidhaaf gibira hin kaffalinaa jedhee isaaniif hin deebisne. Jarri kun garuu wanta ittiin isa hadheessa wanta ittiin isa himatan gaafa dhabanii himata sobaati jechuudha. Iddoo kanatti fuula mootii Phiilaaxoos duratti kan isaan irratti bananii. Lakkoofsa 1 kaasee dubbisaa. Kana booddee warri yaa'ii sana keessa jiran hundinuu ka'anii Yesuusin fuula Phiilaaxoositti dhiyeessanii namni kun saba keenya karaa irraa kaachisuu isaa mootii warra Roomaatiif gibira baasuun hin ta'u jedhee ittisuu isaa ani Kiristoos mootiidha ofiin jechuu isaa qorree bira geenyeerra jedhanii isaa dhiyeessuutti ka'anii. Yommus Phiilaaxoosii mootiin Yihuudootaa jedhee isa gaafate. Inni immoo situ akkas jedhee deebiseef. Yeroo sanatti Phiilaaxoos luboota warra hangafoota yaa'ii achi jiruunis ani nama kana irraa yakka tokko illee hin arganne jedhe. Isaan garuu itti jabeessanii kun barsiisa isaatiin biyya Yihuudaa hundumaatti Galiilaadhaa jalqabee hamma asitti iyyuu saba keenya raase jedhanii jedha. Egaa kutaa kana keessatti warri Yesuusin morman kuni Yesuus Kiristoosii fuula Phiilaaxoositti dhiyeessanii fidanii dhufaniitu nama keenya barsiisa isaatiin karaa irraa kaachiseera jedheetu akkasuma immoo mootii warra Roomaatii fi gibira baasuun hin ta'u jedhee akka inni dhorkee mootiidha ofiin jedhaniillee himata akkasii kana irratti banan jechuudha. Garuu gooftaa Yesuus Kiristoosii iddoo kamitti illee hanga barsiisaa turetti ani mootiidha ani gooftaadha ofiin jedhee kan inni isaanitti dubbatee jiru. Deebiidhuma amma asitti lakkoofsa 3 irratti Phiilaaxoos gaafannaan si mootii Yihuudootaa jedheen kan irratti isa situ akkas jedhe. Yeroo baay'ee deebii akkasii jechuudha kan inni deebisuuf yeroo gaaffii akkasii ati mootiidha ati gooftaadha ati ilma Waaqayyooti gaafa jedhaniini isinuu jettaniirtu waan akkasii deebii akkasii faa deebisaafii ture jechuudha. Innaa kanaaf jarri kun garuu wanta ittiin fuula yakka irra barbaadan yakka irraa dhabanii barbaadanii jennaanii haala kana wanta inni hin jenne jedheera jedhanii himata sobaa irratti banan jechuudha. Egaa Phiilaaxoosii nama kanarratti yakka hin argine jedhee immoo innumti immoo Phiilaaxoosumti immoo namoota kanaan nama kanarraa yakka hin argine namni kun yakka inni dubbate hin argine ani mootiidhaas ofiin hin jenne immoo jedhee gaafa inni isaanitti deebisu isaan garuu itti jabeessanii lakkoofsa 5 irratti jechuudha. Kun barsiisa isaatiin biyya Yihuudaa hundumaatti Galiilaadhaa jalqabee hamma asitti iyyuu saba keenya raasee jira jedhaniitu itti falma isaanii itti fufanii jechuudha. Egaa fuula jalqaba Yesuus gara yaa'itti dhiyeeffamuu isaarraa jalqabee isaan wal qabateeti jechuudha. Guutummaan isaa akkasuma immoo itti fufee haala ittiin fuula Yesuus duratti dhiyaate waan akkasiitiin wal qabate jechuudha. Kanaaf isa gara fuuldurarra kan jirurre tarii barumsa nama biraa ta'uu danda'a. Kan jedhameera. Eebbifame. Barsiisaa Arbasaan jirta?
Jira. Isa gara lakkoofsa 6 kaasee sun jiru fuula Heroodis dura dhaabachuu isaa kan inni jedhu akka lakkoofsa 12 gahutti akka xiqqoo yaadatti nu kennitu barbaanna. Tole gooftaan sinaa eebbisu kutaa kana egaa Yesuus fuula Phiilaaxoositti dhiyeeffamuu isaati kan inni dubbatu lakkoofsa 1 kaasee hanga 5tti isa dubbata. Amma immoo fuula Heroodisitti dabarfamuu isaa yookiin dura dhaabachuu isaati kan ilaallu lakkoofsa 6 kaasee hanga lakkoofsa 12tti jechuudha. Akkuma ilaalle egaa fakkeenyaaf lakkoofsa 6 irratti Phiilaaxoos kana dhageenyaan nama Galiilaa ta'uu isaa gaafateedha. Kam dhageenyaan kan jedhu gaaffii nama keessaa ka'uu qaba. Lakkoofsa 5 irraa 4 irraa kaasee yeroo sanatti Phiilaaxoos luboota warra hangafoota yaa'ii achi jiraniinis ani nama kanarraa yakka tokko illee hin arganne jedhee isaan garuu itti jabeessanii kun barsiisa isaatiin biyya Yihuudaa hundumaatti Galiilaadhaa jalqabee amma asiitti iyyuu saba keenya raaseedha. Galiilaa jalqabee amma asiitti jechuun isaanii yeroo biyya Galiilaadhaa jalqabee amma Yerusaalemitti yookiin amma asiitti iddoo isaan jiran sanatti jechuudha. Kana hubatee namichi Phiilaaxoos suni maal godhee erga kana dhaga'ee booda maal godhee nama Galiilaa ta'uu isaa gaafatee isa booda maal godhee Yesuusin gara biyya Heroodis bulchuu keessa taa'uu osoo hin taane Yesuus kuni biyya Heroodis bulchu keessaa ta'uu isaa yommuu hubatee gara Heroodisitti isa ergeedha. Jarri Heroodisii fi Phiilaaxoos iyyuu waliin jaallatanii haa ta'uuti Yihuudaa kana kan bulchaa ture akkuma Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti ilaalaa turre 1 irraa kaasee Pontos Phiilaaxoos biyya Yihuudaa bulchaa Heroodis immoo biyya Galiilaa bulcha ture. Heroodis kun biyya Galiilaa waan bulchuuf namichi kun biyya Galiilaatii dhufee waan ta'eef gara Heroodisitti ergamuu qaba jedhee Phiilaaxoos gara Heroodisitti ergee innis yeroo sanatti Heroodis immoo yeroo sanatti Yerusaalem tureedha. Yerusaalem jechuun immoo lafa isaan amma jiran jechuudha. Galiilaa jira osoo hin taane yeroo sana eessa jira lafa isaan iddoo isaan itti argaman sana jira jechuudha. Achirraa kanaaf gara isaatti ergee gaafa isa argu inni Yesuusin argee baay'ee gammadeedha. Yesuus waa'ee Yesuus waan baay'ee waan dhaga'eef yeroo dheeraadhaaf isa arguudhaaf hin hawwa ture. Dinqii Yesuus hojjetu keessaas waa arguudhaaf abdateedha. Kanaaf Heroodis gaaffii baay'ee Yesuusitti dhiyeesse inni garuu homaayyuu hin deebifneefidha. Jalaa callise jechuudha. Yaada isaa waan beekuuf luboonni warri hangafoonni barsiisonni seeraas achitti dhaabatanii jabeessanii saammeessanii Heroodis immoo loltuu isaa wajjin erga salphiseetti geessees booddee uffata calaqqisaatti uwwisee gara Phiilaaxoositti deebise. Jarri gidduu deddeemsanii itti geessaa turanii gara Phiilaaxoositti deebise. Garaa ga'uudhaaf Phiilaaxoosiin garaa ga'uudhaaf itti deebise. Maaliif jarri kana irratti araaramanii Heroodisii fi Phiilaaxoos duraan diina walii kan turan gaafuma sana walitti firoomaniidha. Egaa kun hiika guddaa qaba. Keessumaa kan baay'ee nama dinqisiisu lakkoofsa 12 irratti ergaa guddaa qaba. Ergaa akkamii qaba? Jarri kun duraan waliin jaallatanii. Dura ilaalaa turre yeroo Galiilonni tokko aarsaa dhiyeessanii yeroo mukti tulluun guddaan waan ijaarsi gaaraa jigee irratti lafa dha'e akkasumas yeroo otoo isaan aarsaa dhiyeessanii Phiilaaxoos qalee foon isaanii dhiiga aarsaatti dabale yookiin dhiiga isaanii isa aarsaa dhiyeessanitti dabale sana cubbuu hojjetanii. Inni kun egaa jibba isaan Heroodisii fi Phiilaaxoos walirraa qaban irratti hundaa'ee yeroo sanatti waan ta'e dubbachaa turre jechuudha. Jarri wal jibbu jechuudha. Mootonni kun biyya Yihuudaa fi biyya Galiilaa bulchu garuu wal jibbuu beekamaadha. Haa ta'u gaaf sanaa kaasanii walitti araaramanidha. Baay'ee na dinqisiise lafa kanatti
Heroodosii fi Pilaaxoos duraan diina walii kan turan gaafam sana walitti firoomanidha. Raajii guddaa ta'e jechuudha. Ergaa guddaadha. Yesuus araarsuusaa, araara isaa mul'isuudhaaf lafa sanatti ergaa guddaa, raajii guddaatu raawwate jechuudha. Namoota wal jibban, jibba dur turellee araarsuu, namaa fi Waaqayyo walitti araarsuu, namaa fi nama walitti araarsuu, isa kana lafaaf Waaqa walitti araarsuu. Dhimmi araaraa achirratti ergaa guddaa qaba. Kanatu naa gale jechuudha gabaabinaan. Gooftaan isin eebbisuuf eebbifama. Namni itti aanu jira yoo ta'e nama beeksisu, namni dubbachuu danda'u, ibsuu danda'u, waa jechuu danda'u. Yoo hin jirre ni ta'e immoo amma itti gaaffiiwwan asitti gaafataman keessaa muraasanis ni yennoo godhu. Okay. Gaaffii asitti ergaman keessaa gaaffii baay'eedha. Okay. Haa ta'u asitti kan ergaman keessaa yaada keessan keessatti akka qabattaniif yeroo namoonni ibsanis Pilaaxoos mootii Yihuudootaa jedhee gaafateera, inni immoo situu jedhee deebisee fi maa jechuu barbaadeedha. Heroodis Yesuus hin arguutti kan gammade maaliifidha? Heroodis erga itti geessee booda maaliif uffata calaqqisaan muttuu uwwiseedha? Sababiin Heroodis Pilaaxoos diina walii turan iyyuu maaliifidha? Barabbaan kuni goolama biyyaa fi gumaa kan jedhame maaliifidha? Simoon namni qareena kuni duraanii waa'ee Yesuus kan dhaga'ee beekaa wayiiti moo nama daandii deemu jechuudha. Muka fannichaa baatee gaddaa deemu moo waan jedhu laata? Ergasii waan ta'e kana argeera moo kan jedhudha. Dubartoonni boo'aa fi yeroo deemanii anaaf hin boo'inaa maaliif kan jedhe Yesuus. Guyyoonni dhabduunii fi harma kan moosisina yaanuman kan jedhamu guyyoota maaliitii fi maaliif jedhame? Silaamoo fannisanii uffata isaa maaliif tarsaasanii maaliif hiratan kan jedhudha. Okay. Inni gaaffiin biraa mooticha Yihuudootaa isa kan jedhu moo kan mataa isaarra ture eenyutu barreessee mootiidha ofiin jechisaa jedhanii hadheessaa jiruudha. Mootii Yihuudootaa kan jedhutu mataa isaarra ture barreeffamee kan jedhu. Silaawoo isaan mootii ofiin jechisiisa jedhanii maaliif eenyutu barreessee maaliif kan jedhudha. Namichi innumaa yakkinee nuti immoo balleessaa keenyaaf nutti faradame kan jedhu nama biyya kamiitii jedha. Yaa Yesuus mootummaa keetti na yaadadhu kan jedhe duraan isa beekaayii jedha. Har'a naa wajjin jannatatti argamta kan jedhe maqaa Yesuusitti duraan amaneera cuubame moo jedha. Gaafa golgaan mana qulqullummaa iddoo lamatti tarsaa'e irratti kufee namni du'ee jiraayii golgaatu irratti kufate hin beeku. Yoosef kun isa Maariyaam wajjin ture moo kan biraatii reeffa Yesuus kan awwaalee jedha. Okay, Pilaaxoos kun Yihuudiidha moo jedha. Yesuus gara Heroodisitti maaliif ergee gaaffii wal fakkaataadha maaliif Heroodis dubbisu? Yesuus deebii Heroodis maaliif deebisuu dhiisee? Okay, dubartoota gaaffii wal fakkaataadha, guyyoonni kan jedhu wal fakkaataadha. Okay, uffata isaa kan jedhu wal fakkaataadha. Yaa abbaa koo hafuura koo harka keettan kenna yeroo jedhu maa jechuu isaati maaliif jedhee? Yoosef kun dhoksaatti Yesuus hin duukaa bu'ee jedha. Yoosef immoo kaadhima Maariyaamitii kan jedhu jira. Dhoksaatti duukaa bu'uusaas maaliif akka barbaachisee? Gaaffii kanaaf kan kana fakkaatutti dhufee jiru. Gooftaan sin eebbisu. Namni dubbachuudhaaf ibsuudhaaf yaada kennuu jiraate lakkoofsa 13 kaasee kennaattan kenna. Lakkoofsa 13 kaasee Pilaaxoos Yesuusitti du'a akkamitti akka inni farade irratti ibsa xiqqoo nuu kennite. Sana booddee lakkoofsa 25 amma ga'utti waan muraasa nu haasa. Tole nagaan isiniif ta'uu sagaleen kan dhaga'amu. Waaqayyoon dubartii sana eebbisuu ture fudhatama. Iddoo kanatti akkuma obboloonni sila ibsaa turanii Yesuusin qabamee gara mootichaa Heroodis deemee immoo Pilaaxoos biratti as deebi'ee kutaa kana keessatti Pilaaxoositti gaafa geessanii akka inni iddoo itti faraduudhaa fi xiqqisa waan dubbisuu baadhee hundi keenya yoo dubbisnee waan jiruuf akkasumatti waan ijoo dubbadhaa. Pilaaxoosii Yesuusin oolchuu barbaade. Sababni isaa qoree isa laalee gaaffii isa gaafatee Yesuus garuu balleessaa tokkollee waan hin qabnee fi waan ittiin isa hadheessu hin dhabe jechuudha. Qoree ilaalee hin dhabee Heroodisis qoree ilaalee balleessaa irraa dhabee
Yesuus garuu deebii hin kennu ture. Kunis immoo macaafa kakuu moofaa keessatti inni akka hoolaa qalamuudhaaf adeeme malee homaa hin falmanne kan jedhu caafamee jira. Yesuus immoo kanaaf yeroo isaan itti dubbatan kana hundumaa keessatti deebii kennaa hin turre. Phiilaaxoosis iddoo kanatti isa qoree isa ilaaleera. Homaa irraa hin argine. Ani nama kanarraa balleessaa tokkollee hin argine kan jedhu itti dubbate. Isaan garuu ittuma cimsanii akka isa fannisuuf itti iyyanii. Akkasuma namoonni tokko tokko akka jedhanitti haati Phiilaaxoos abjuu abjoottee nama kanatti firdii jallaa hin kennine of eeggadhu inni nama qulqulluudha jette kan jedhamu jira. So xiskisaa yaadadhu garuu seenaa garaagaraa irraas akka dubbatanitti namoonni akkasitti ibsa kennu. Phiilaaxoos garuu Yesuus irraa mudaa waan hin arginee fi waan tokkollee gochuu hin barbaanne. Haa ta'u malee wagguma waggaatti immoo akka seera isaaniitti nama tokko gadhiisa fi sababii kanaaf Barbaa isaa cubbamaadha. Barbaanii nama goolii mandarchaadha. Gooliin mandarchaa kun maal akka ta'e xiskisa hojiyyoon argachuudhaa baadheeyyuu nama yakka godhee sababii yakka isaatii fi hidhameedha. Yesuus isa qulqulluu sanatti faradanii isa cubbama sana gannuu dhiisii jedhaniini itti iyyanii inni garuu si'a sadii ani nama kanatti balleessaa hin argine adabeen gadi isa dhiisannaan fannifamuudhaan itti iyyanii ammas irra deebi'ee nama kanatti balleessaa hin argine adabeen gadi dhiisa. Maaliif fannisa maal balleesse jedhee dubbachaa ture. Namni kun homaan balleessine jechaa ture. Isaan garuu ittuma cimsanii isatti iyyanii kanarratti waan godhu waan dhabeef iyyi isaanii amma mandara raasutti waan humna isaaniitii ol ta'eef jaallatee otoo hin taane dirqamamee Barbaa isa cubbama sanaa gadi isaanii lakkisee Yesuusin immoo fedha isaaniitti dabarsee kenne. Iddoo kanatti Phiilaaxoos Yesuusin oolchuu hin danda'a ture. Garuu Yesuusin oolchuu kan inni hin dandeenyee fi Yesuus Kiristoosii du'uudhumaaf dhufe. Sababii du'uudhumaaf dhufeefiyyuu du'uutitti jira. Du'uunis immoo hojii araarsuu sana ergama isaa fiixaan baasuudhaaf dhufe malee Yesuus ofii isaatiifiyyuu hin danda'a ture. Ofii harka isaaniitti of kennuu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf akkuma macaafa kakuu moofaa keessatti xiskisaa iddoo isaa yoo yaadachuu baadhee inni akka hoolaa qalamuudhaaf adeeme malee homaa hin falmanne kan jedhu sun hojiitti hiikkatuuf Yesuus waan tokkollee Phiilaaxoosittis Heroodisittis deebii ga'aa kennaa hin turre. Caluma jechaa ture. Waan isaan godhan hundumaaf caluma jechaa ture. Sababii kanaaf Phiilaaxoos garuu isa oolchuudhaaf yoo yaalarree isa oolchuu hin dandeenye isa oolchuus hin danda'u. Sababiin inni isa oolchuu hin dandeenyeef Yesuus Kiristoosii ooluu otoo ta'e ofiisaatti of oolcha. Garuu of kennee ajjeefamuu waan barbaadeef yerichi yeroo hojii aangoo dukkanaa sana waan ta'eef yeroo isaanii kenname waan ta'eef Yesuus Kiristoosii yeroo sanatti du'uudhaatti jira. Barbaan cubbamaan inni gadhiifamee Yesuus bakka isaa du'e sun immoo asumaayyuu jalqabee Heroodis irraa kaasee Yesuus hojii araarsuu kan inni jalqabee Heroodis fi Phiilaaxoos walitti araarsee ofiisaaf kennee Barbaa cubbamaa gallakkisiisee hojii isaa asii kaasee hojii araarsuusaa hojii cubbamaadhaaf of kennuusaa hojjechuuti jalqabee kutaa kanarraa kan hubadhu. Ijoon kutaa kanaa taateedhuma yeroo sanatti noormaalii ta'e malee haallan dubbii as keessaa hin jiru. Ana akka kanatti naa gale. Kan itti eebbisu. Lakkoofsa xiqqoo bal'aa waan ta'eefanii namni xiqqoo itti dabalu yookiin gargaaru jiraatte dabalee wantoota ishiin fa'ii luqqisiisaan dagadheetti yookiin seenaa tokko luqqisii achirratti ergaa jiru namoonni chaatii dubbisuu beektan iddoo chaat jedhu tuqaatii luqqisiisaa tokko dubbisaa gooftaan sanaa eebbisuu warra ergaa jirtanii macaafa keessatti immoo wangeela Yohaannisitti baay'inaan dabalaan wanti barreeffamu yoo jiraates dubbisa. Macaafota asirratti ergaman keessaa walii gadi na helaa fi gara hin koo Maatiyoos boqonnaa 27 buuzeetu ergaan tokkooti. Taan dhulpasaan kan ergee Phiilaaxoos barcuma firdii irra taa'uu haati manaa Phiilaaxoos. Maatiyoos boqonnaa 27:19 kan jedhu ergee natti akka dhulpasaan Isaayaas 53 leellota ergaan tokkooti. Jecha isaan uffata dubbisan. Chaatirra galaa dubbifadhaas. Nuti yeroo kana namaa dubbifnu qabu. Chaatirra galaa dubbifadhaa jechuun isin gargaara waan ta'eef jechuudha. Chaatirra jira. Hin badu chaatiin isaa amma nuti cufnutti waan ta'eef Isaayaas 53 isa taasaa turteedha.
Okay. Inni dabalataa immoo new message naan jedha. Okay, wantu naaf jataa yoo ta'e nuti jechuun dhiisuu isaa baay'ee tokko jiggii hin qabnu. Alright. Gooftaan guddaa sana eebbisu. Akkamii jijjiiramni jira? Jijjiiramni jira qo'annaa keenyatti. Jijjiiramni jira. Waa isin gargaaraa jira. Yaa, kana na gargaaraa jira. Okay. Ta'uu gaa. Akkamii edda qo'annaa eegaltanii yeroo tajaajiltan akkamii isin gargaaree isin jajjabeessee tajaajilli isin godhamoo isin yaadechisee isin sodaachisee nan dogoggoraadha jechaa tajaajiltuu akka. Ani akka kootti kutaa macaafa qulqulluu hundumaa akka amma wangeela Luqaas qo'achaa jirru kanatti taa'ee lakkoofsaan ibsuutu natti yeroo sanaa kaasee kan qo'achuu jalqabee jechuudha. Baay'ee beekumsa macaafaa irratti duwwaa kan jiruu fi akkaataan dura ittiin hubachaa jiruu fi amma ittiin hubachaa jiru garaagarummaa guddaa akka qabu kanatti kanaaf baay'ee jaallatudha jechuudha. Akkaataa kanaan taa'anii macaafa qulqulluu qo'achuu. Dhageessanii waa hin jette. Sirriitti hin dhaga'amu xiqqoo xiqqoo. Ani erga qo'annaan kun jalqabe lallabaa haaraa jalqabee kana gaafa jedhu gosoonni lallabaa gosa sadii akka jiru beekamaadha. Innis lallaba Luqqisaa, lallabaa Ibsaa fi lallabaa Taskiidhaan iddoo garaagaraatti kennanidha. Isaan keessaa lallaba tokkicha qofaan lallaban yeroo baay'ee barsiisa bichaadha yeroo baay'ee kanan fayyadamaa ture. Lallaba isa tokko nan jaalladha garuu dandeettii isaan qabu kana gaafa jedhu lallaba Ibsaa kana badaan danda'u. Lallabni Ibsaa kun immoo isa Taskii kutaadhuma tokko irratti kana jechuun kana jechuudha. Kanaaf kana jedhee kun immoo iddoo akkasitti akkana dura akkas ture har'aa kana kan jedhan akkuma nuti qo'achaa jirru kanarratti kan lallabamu kun lallaba Ibsaa jedhama. Isa kana nan jaalladha garuu hin danda'u. Amma garuu isa kana lallabuu danda'eera. Gooftaan eebbifamu. Sababni isaa fakkeenyaaf amma yeroo barachaa turre hiika isaa yeroo sana ture amma immoo akka kana jira. Kun immoo kanaaf kana jedhamee immoo akkasitti kana jennee waan barannuufu akkuma ofii keenya baranne sanatti yeroo nani lallabutti Taskii gabaabaa lakkoofsa gabaabaa fakkeenyaaf lakkoofsa tokko hanga shanii yoo fudhadhe kutaa kanarratti ibsa ga'aa kennee daqiiqa 30 daqiiqa 40 xumuruu danda'ee jira jechuudha. So kanatti guddaan gammada. Kanaaf ani jijjiirama guddaan irratti dhufee dhugaa dubbachuuf isaa karaa lallabaa duwwaa otoo hin taane eenyummaa koorratti jireenyummaa koorratti jijjiirama addaa tokko nutti argaa jira. Gooftaan ulfina argatu. Hafuurri qulqulluun sagalee isaa kana sababeeffatee jireenya koo baay'ee hojjeteera. Baay'ee na jijjiiraa jira. Akkasuma immoo akka nani macaafa dheebotu. Akka nani yeroo hundumaa qalbiin koo gara macaafa yaadu. Yeroo hundumaa macaafa kan dubbisu akka nama beela'ee bishaan dhoobatu sanatti akka macaafa dheebotuu fi kaka'umsa guddaan laphee keessatti argamaa jira. Akkasuma immoo akka macaafa qoruuf gaafii akka baay'isu kana jechuun akkan jedhu yeroo hundumaa akkan deddeebi'ee macaafa qoruuf baay'ee amalee guddaa argataa jira. So kanaaf ani baay'ee gammadduudha. Gooftaa isa nu gargaareef galanni ta'e eebbifama. Okay. Gooftaan sana eebbisu kan biraa namni jinaa qabu. Warri kaan yeroo qo'achaa deeman akka malee irraa badaa deemu. Tajaajila dhiisuu kana nan dogoggoraa kana namoottis dogoggorri nama akkanumatti ija baasee namatti mul'atan namni tajaajilu kana arguudhaa mannaa fa'ii yaadni namoonni jiran jiru. Akkasuma immoo
yeroon tajaajilu nan doggoranis akkuma hin doggora nama argaa jiru waan jedhaniif irraa fagaatu kanaafin gaafachaa jira. Namni yaada addaa qabda. Gooftaan hunduma keessa na eebbisu. Sagaleen kun nagamu? Salee qo'annaa kanarra itti ergan dabalame. Wanti guddaan ani qo'annaa kanarraa argadhe jechuudha. Barumsi guddaan ani qo'annaa kanarraa argadhe. Lallabni ani akka kootitti ani yoon kadhannaatti baay'ee yeroo baay'ee yoon kadhadhee macaafa yoon qo'adhee kadhannaadhaan yoo ta'e malee amma fakkeenyaa fi ani barumsa kanarraa wanti ani argadhe tokko lallaba keerratti wanti na gargaare tokko jira yoon jedhee ani lallaba kallattii addaatiin akkuma amma kennaan jette lallabni gosa baay'eetu jira. Lallaba gosa barsiisaa, gosa ibsaa, gosoota garaagaraatu jira. Ani lallaba akka kootti kanan fudhadhu hafuuraani jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf kutaa tokko dubbifadhee hafuuraan amma akka barumsa asirratti barannu kanaa miti. Amma jechoonni nuti asirratti akka qo'annaa keenya kanaatitti fakkeenyaaf barsiisaa Abdiin yeroo kutaa tokko qo'annee gaafa xumurree dhumarratti samaraayis godhee gaafa nuuf ibsu boqonnaa tokko isa kaastanii jalqabdanii dhuftanii hanga boqonnaa tokko hanga 23 kanarratti wanta jiru jechuudha wal qabsiisee boqonnaa tokko keessatti maal jedhe boqonnaa lama keessatti maal jedhe boqonnaa sadii keessatti maal jedhe akka sanatti gaafa inni wal qabsiisee samaraayis godhee duubatti deebisee isa boqonnaa 23 kana keessatti ilaalle gaafa booddee walitti hidhee iddoo kanatti akkas jedhe. Kanaaf isa kanaan wal qabataa akkasitti gaafa inni nu barsiisu dhugaa dubbachuudhaaf barumsa baay'ee guddaan irraa baradhe. Obboleessa keenya Abdiidhaa fi tarii yoo haalli isaaf mijataa ta'e haalli isaaf eenyu jedhee barumsa amma nu barsiisaa jiru kana isa nu qo'achiisaa jiru kana gara kitaabaatti otoo jijjiiree kan jedhu tokkoon yaada qaba. Sababni isaayyuu tarii amma ani fakkeenyaaf YouTube irraallee irra deddeebi'ee nan dhaggeeffadha jechuudha. Maaliif haalonni inni itti amma ani fakkeenyaaf baranne kana akkasitti wanta akkasii as keessatti baranne jedhee tanan isuma kanan qabadha malee akka inni isa duubaatiin walitti deddeebisee iddoo kanatti akkas jennee turre har'a immoo iddoo kanatti akkas jennee baranne akkas jennee qonne kanaaf inni kuni wal qabata hundumti isaayyuu hidhata qaba jedhee haala inni ittiin boodarra nu hubachiisu sanaanii hin qabadhuun ture. Garuu immoo haala kanaan inni utuu gara kitaabaatti illee utuu jijjiire kan jedhu yaadan qaba. Kanaaf barumsa guddaan irraa argadhe bakka muuxannoo guddaa jechuudha. Barumsa gara lallabaa osoo hin taane ani macaafuma qulqulluu kana hubachuudhaaf iyyuu jechootumti as keessa jiran kun anama fakkeenyaaf jecha tokko as keessaa oon eenyu jedhe gara hafuuraatti fudheen lallaba yoo lallabes malee ahaa jechi kun akkas jechuu ture waan akkasii kana jedhee akkasitti hubannaadhaan hin beekun ture. Kanaaf macaafa qulqulluu akka kanatti akka nu hubadhuuf na gargaareeran jedha. Gooftaanis na eebbisu. Xumaatuu. Fufaa dubbadhaa kan harka baasaa kan jiru inni fufii dubbamaa toltuu maakiin keessaa fi dubbadhu. Mootirraa kaasii dubbadhu. Eenyudha? Tolee nagaa isiniif haa ta'u. Kan jirtanii biyya keessanii miti. Haala gaariirra jirtanii haadhallee isin dhaggeeffadheera garuu kutaa tokko qabee hordofaatii waan tureef irratti waan deebisuu hin dandeenyeef yuutuubiidhaan irratti guyyaa darbe keessaa gartuu irratti kan dubbate anaadha. Sababiin isaa gisee malee gatii ta'ee fi ani kanan itti dabalame
Soomi Ramadaamii kana wal qabateeti itti dabalamee gaafa guyyaa lammaffaa soomi Ramadaamii eegale dhugaatti sa'aatii isinitti qo'attanii naaf hin mijanne si faana hin qo'anne yuutuubii irra jira jettanii yuutuubii irra kan jiru yeroo argattes dhaggeeffanne sooma kana keessaa fixachuu ga'ee na dhaggeeffadha. Waaqayyoon na gargaara. Irraa isinan hubadhaa qayyabachaas nan diimadhee yaada. Kutaa tokko qabee jira moo reefuu jalqabdan? Yuutuubii irraa kaa'uu kan jalqabdan moo durumaan ture? Gooftaan sana eebbisu. Booddee yoo daqiiqaa arganne dhumarratti siif ibsina amma ittiin wajjin tureeti. Gooftaan sana eebbisu eebbifama wajjin ture amma yeroon isaa yeroo qo'annaati. Yeroo yaadatti yaada akkaataa isa baranne irraa maal argattan jedhu waliin laalluudha. Ati immoo dhumarratti dhufte waan ta'eef adabbiin fudhattu qittuma keenya argatte garuu booda sitti haasa'u. Alright, okay. Kan itti aanu Yesuus fannifamuu isaati. Yaada abbaan ta'e dhumarratti kennanidha. Namoonni kun lamaan gargar naan ba'anii hafuurri isaaniitu tokko ta'e hin beeku. Abbaan ta'e dhumarratti kenne hojjechaa tan jira yoo gooftaan na gargaare garuu yeroon koo baay'ee qabamaadha. Sababii kanaatiif nama 5 nama 6 taanee akka gareetti yoo hojjenne malee akka dhuunfatti hojjechuu hin danda'u. Akkuma aayidiyaasaa yaada isaa nama meeqa taanee walitti finne akkasumatti aayidiyaasaa sanaanii gaafiif deebii macaafa qulqulluu guutummaa isaa keessaa hojjenneet fakkeenya macaafa wangeela Luqaas keessaa boqonnaa 24 guutuusaa bifa kitaaba tokkootiin hojjennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Gaafiif deebii already jalqabne irraa gaafiif deebii gara boqonnaa 20 booda jiru. Akkuma kana viidiyoo isaa irraa dhannee gaafiif deebii guurree kitaaba irraas guurree viidiyoo isaa dhaggeeffanne sana barreeffamatti jijjiirree keenyee aayidiyaa yeroo sana nu dhufu walitti erginee ilaaltee kanatti waliin galle yoo ta'e keessaa balleessinaa kana ishee waliin galle keessaa balleessinaa akka itti nama hundumaaf ta'u akka qabutti keenya gooftaan sana ibsu. Isti yoo hin danda'e waan ta'een isin ergeetanii kaartaa okay. Isti asirratti naannoo ta'e kaartaan isin ergeetanii xiqqoo ishee akka yaadni isaa isin dhufu. Har'a boqonnaa jirtu. Waan dhagaa jiru waa haasaa jirtu. Nasi dubbachaa jira macaafa baafadha jedhanii boqonnaa meeqarra jirtu? Boqonnaa 23 jalatti. Luqaas 23 yaa Waaqayyo maadaamitti bishaan naqi. Aamin. Asiidiitti naqe. Drama que no se debe ser de Okay. Okay, danda'ame isti yaannoo tokkoon isin erga. Okay. Screen. Okay. Wannoon kun wayi isinitti mul'ata wanti nama sheerii isinii godhe wanta akka kaartaa fakkaata. Argaa jirtu? Okay. Tarii isinitti mul'ata barreeffamni isaa hoo? Okay. Bilbila keessan amma dandeessanitti bilbila keessan sirreessatti ilaala. Okay. Wanti mul'atu jira? mul'atu. Jesus. Termi poolii kan. Amma egaa waan akkuma aadaan isaa akkasiin dhufuu fi kaartaa isaantu kaa'ee iddoon harkarra oofaa jiru mutiitti mul'ata? Ayya. Guddifachuu yoo dandeenya garuu afaanicha moo eessaa fuunaree?
afaanichi dhaggeeffadhaa caljaati. Okay. Kanaafuu lallistanii yoo ilaaltan amma iddoon kun keessa Yerusaalem jennee yoo ilaalle magaalaa gara olii gara gadii maal qabaa garuu sarara kana laala sarara kan fakkaatu kana laa kan harkarra oofaa jiru kana laala. Sarara kana kan harkarra oofaa jiru kana laala. Ni tola jaalladhi. Sakana ilaalattee isa laallee deemna jechuudha. Amma sararicha kana waan muraasa akka argattaniif daqiiqaa maybe 5. Kanaafuu yeroo darbe boqonnaa Yesuus yeroo Yerusaalem seenee karaa Bitaaniyaatiin dhufee jennee lallabaa gara mana qulqullummaa dhaqee jennee mana qulqullummaa qulqulleessee sana booddee edda mana qulqullummaa qulqulleessee booddee mana qulqullummaa qulqulleessee achii ba'ee waa'ee mana qulqullummaatti odeessanii akka kanatti manni qulqullummaa akkas tureeyyuu akkana tureeyyuu jedhanii haasa'anii kitaabota garaagaraa irraa immoo argattu Geetsamaan eessa jedhu eessa iddoo isaa? Geetsamaani. Geetsamaanidha. Geetsamaani maqaan isaa eessatti ni yaaddu macaafa qulqulluu jira? Geetsamaan jira iddoo isaa yaadu malee Geetsamaan hin jira macaafa qulqulluu. Maatiyus boqonnaa 26. Okay, haa ta'u gaa. Geetsamaani kana booda Yesuus yeroo irbaata Faasikaa fa'ii yeroo nyaatu argitan miti? Okay. Yeroo irbaata Faasikaa nyaatu bartoota ni dhaqaatii irbaata Faasikaa nu qopheessaa jedhee ergee jedha. Bartoonni isaa asii Yerusaalem amma kana keessa gadi bu'anii dhufaniit iddoo kanatti irbaata nyaatan jechuudha. Koornarii dhumaa kanarratti. Koornarii dhumaa sanarratti irbaata nyaatanii ammoo daganaa asii ba'anii deemanii gaaricha dhaqan. Gaara dhaqamu? Gaara jirsaa fuullee mana qulqullummaati yeroo jedhan dhageessa ta'e hin beeku. Manni jirsaa amma manni qulqullummaa naannoo kana yoo jennee gaarri jirsaa sun naannoo kana jechuudha. Walitti dhiyoodha jechuudha. Garuu iddoon nyaatatti nyaatan fagoodha. Okay. Kana booda nyaata addatti nyaatanii eessa dhaqanii? Gara jirsaa dhaqan miti? Okay. Kana booda gaara jirsaa dhaqanii gaara jirsaatti immoo maaltu isaan qabate? Yesuustu qaba. Yesuustu qabame. Yesuus qabanii jalqaba isa geessan? Mana hangafa lubootaa. Asii baasanii amma iddoo irbaatatti nyaata isaatti fidan jechuudha. Hangafa lubootaa sana maqaa isaanii beektu? Maqaa hangafa lubootaa sana beektu yoo ta'e iddoo kanattidha. Achumattidha kan Phexros isa garee hangafa lubootaa fuulduratti achumattidha kan yaa'itti fa'ii dhiyaatee ganama jechuudha. Okay. Sana booddee achii kaasanii eessatti ergan? Pilaaxoos. Gara Galiilaa Yerusaalem. Yerusaalemii? Pilaaxoositti argamu jira. Kanaafuu Pilaaxoositti ergamiti. Pilaaxoos Yerusaalem jira yeroo sana? Okay, barbaada. Pilaaxoos biiroon isaa eessa? Yerusaalem waan isa biiroo qabaa? Inni Pilaaxoos jenne inni tokko Yerusaalem jira. Maal godhatte?
Pilaaxoos bulchaa warra Roomaati. Okay, bulchaa warra Roomaati. Okay. So asii fuudhaniitu Pilaaxoos mootii kan warra Roomaati miti? Heroodis koo mootii eewuti. Galiila. Mootii yeroo sana Galiilaa ture. Mootii Galiilaati. Yeroo sana haa ta'u malee eessa ture? Yerusaalem ture miti? Yerusaalem ture yeroo sanatti. Lakkoofsa Achii fuudhanii iddoo kana achii fuudhaniitu Yesuus Kiristoos fidanii namicha isaa Pontoos Pilaaxoos fuuldura dhaabanii Pilaaxoos asittidha kan inni itti farade jechuudha. Isin galee. Kana booddee asitti inni itti farade booddee immoo eessa geessan ammas deessanii? Gad deebise Yerusaalemitti Heroodis mooticha biratti. Yaa Yerusaalemittidha malee Heroodis bakka inni bulchuu miti amma Galiiladha garuu iddoon isaa bulchaan isaa Galiiladha. Heroodis Yerusaalemii maal hojjetettanii yaaddu? Yeroo isaatu achi moo? Achi taa'u. yeroo sana achitti gadi bu'ee jira akka sagaleetti. Gadi bu'ee moo leeyya? Jechuun yeroo sanatti Yerusaalem ture. Yerusaalemiin tureedha. Maaliif ture Yerusaalem? Heroodis yeroo sanatti immoo Yerusaalem tureedha jedhama caama. Maal hojjeta Yerusaalemii? Teessoo isaatti ta'uu ni dhufa. Teessoo isaa achi taa'ee Galiilaa bulcha jechuudha. Okay. Achi booddee Yerusaalemitti sabira keessanii inni immoo Yerusaalem jira ture. Yeroon isaa yeroo akka maalitti ture? Yeroo ayyaana Faasigaatti. Haa ta'u achi booddee Yerusaalemitti sabira keessanii inni gammadee danda'uun dinqii garaagaraa naa hojjetaa jedhee garuu Yesuus deebisuu fi dinnaan ammas deebisee isatti erge. Pilaaxoos. Ammas indagala gara Pilaaxoositti deebisee erganii? Okay. Kana booddee Pilaaxoos yeroo duratti kan qabu deebise. Yeroo lammaffaa achumatti itti deebisee yakka itti muree Barabbaan gadi dhiisee fi sana booddee Yesuusin fudhatanii eessa kan jirre? Yesuus fudhatanii eessa kan jirre? Lafeen mataa jechuun maal jechuudha iddoo tokkotti? Golgoota mandara keessa moo mandara duubeedha? Mandara duuba. Gara mandara duubaa as mandara duubattidha fannisanii achumatti awwaalanii achumatti dhaqanii galanii jechuudha. Akkuma yaadaan isaa akkasiin dhufuufi. Okay. Ani bira balleesseera stiil isin bira jiraateef hin jiraanne san beeku. Ana bira jira. Ana na argaa jirtu? Isin argina. Ani si argaa jira. Ana arginaan gaadhaan isa balleesseera waan san. Haa ta'u so ani stooppii godhadhu kana yoo jiraates gaariidha. Kana booddee waa'ee fannifamuu isaati jechuudha. Jijji godhee fannisuu isaati fannisanii achirraa bu'ee hin galeedha. Waa'ee fannifamuu isaati ilaalcha Marqos 43tti nama waan tokko nu jedhu boruu jechuu dandeessaa? Eenyu? Boruu. Boruun hin dandeessu namni danda'u. Nama bifa qofan argaa Nama viidiyoo jiru miti walumaa gala nama hundumaan gaafachaa jira namni danda'u dubbachuu waa'ee sana waa'ee fannifamuu isaa ilaalte. lakkoofsa meeqarraa kaase? Lakkoofsa 26 booda kan jiru. Hanga 43.
bakkee kanatti isaa anaaf naa galee dubbadhu moo eenyutu qophaa'e? Abbaan barbaadan dubbadhaa yeroo keenyatti fayyadamu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa bakkee kanatti Waaqayyo waa guddaa isaa nu barsiiseera. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkuma yeruma jalqabaatiyyuu bakkee kanatti qo'annaa keenya keessaa jalqabne gaafa dhufne keessatti Yesuusii dabarfamee kennamuunsaa akkasumas immoo du'uunsaa akeekaadha. Haa ta'uyyuu malee haqee lakkoofsa 23 irratti akkuma nutti dubbataa turetti Yesuusiin fuula Phiilaaxoositti dhiyeessaniira. Isaan kana kan gochaa jiru warra Fariisotaati. Haa ta'uyyuu malee isaanii wanta isarraa balleessaa tokko arganii osoo hin ta'in karaa ittiin Yesuusiin hadheessan karaa ittiin Yesuusiin dabarsanii kennanidha kan isaan barbaadani. Inni kunis jaallatanii otoo hin ta'in immoo aangoon dukkanaa akka isaan keessa bulee sagalichi nutti dubbata jechuudha duubarraayi. Haa ta'uyyuu malee bakkee kanatti sa'aatiin isaa yeroon isaa immoo yeroo itti mata duree nana bira Yesuus fannifamuu isaa jedhudha. Bakkee kanatti harka warra Fariisotaatti gizee erga dabarfamee kennamee harka Phiilaaxoosittis akkasumas immoo harka Heroodisittis dabarfamee erga kennamee isaan bira yakki tokkollee akka isarra hin jirre mootonni kun lamaan walitti daddabarsanii yakka nama kanarraa arguu hin dandeenye. Haa ta'uyyuu malee umarra garuu karaa harka Phiilaaxoositti gooftaan dabarfamee yeroo kennametti sabni sun hundumtisaa Phiilaaxoosiin garuu dabarsee isa kennuu fi fannisuu hin barbaanne adabee gadi gallakkisuudha waan ta'eef duubarraa waan wal qabatuuf hin dubbadhe. Adabee gadi gallakkisuudha yaanni Phiilaaxoosiin. Haa ta'uyyuu malee uummanni sun garuu akka inni fannifamuudha kan isaan dubbataatii jiranii akka inni fannifamuudhas kan isaan barbaadaa jiran jechuudha. Akkuma beekame ayyaana Faasikaa irratti bartee isaanii keessatti namni tokko akka gadi gallakkifamuudha. Haa ta'uyyuu malee achi keessatti akka gadi gallakkifamu waan barbaadaniif isaan garuu yeroo sanitti Phiilaaxoosiin Yesuusiin adabee gallakkisuudha kan inni barbaade. Haa ta'uyyuu malee isaan garuu itti iyyanii akka inni barbaa isaaniif gadhiisu taasisanii. Haa ta'uyyuu malee akkuma isaan iyyatan immoo fuula isaanii duratti isaanii waan jedhan bira darbu waan hin barbaanneef mootichi suni barbaa isaaniif gallakkisiiseera jechuudha. Yesuusiin immoo fannifamuudhaaf akka inni fannifamu jedhanii irra deddeebi'anii si'a sadii hin kadhatan jedha. Egaa akkuma isaan jedhan sana akka fannifamuuf harka isaaniitti dabarfamee hin kenname. Kana irratti Yesuusiin fannisuudhaaf otoo geessanii namni tokko jedha namni Qeerniyaa innis immoo isa Simi'oon jedhamu tokkotu diidaa osoo galuudha adeemuuti jedha. As keessaa gaafii dhageessaniitu seenan yaada gaafiin illee hin jira. As keessatti osoo inni gara diidaatii galuudha adeemuu akka inni muka fannichaa baatee Yesuusiin kan irratti fannifamu jechuudha. Akka inni muka fannichaa kana baatee adeemuu fi mukana kana irra kaa'aniitoo akka inni duukaasaa deemu hin taasisan jechuudha. Kana irratti dubartoonni illee akkasumallee warri yeroo sana wajjiniin Galiilaa turan illee dubartoonni bira hin jiru. Yeroo sana kan arganis kan laalaa jiranis wajjin hin jiru waan ta'eef isaan qomoo isaanii rurrukutanii Yesuusiin fannisuu isaanii suni waan isaan gaddisiiseef isaan mootii keenyaadha jedhanii yeroo hunda jarra kaawwataniiti kan isaan jiranii fayyisaa akka ta'e isaan gidduutti gooftaan dinqii garaagaraa hojjechaatii tureera waan ta'eef bakkee kanatti baay'ee isaan qoma isaanii rurrukutanii Yesuusiin waan isaan fannisuu geessaa jiranii fi hin boo'anii fi hin gaddanii fi jedha. Kana irratti inni immoo akkaataa isaanii isaaf otoo hin ta'in Yesuus Kiristoos bakkee kanatti akka inni isaan isaaf hin boonye barbaade. Yesuusiin garuu gara isaaniitti garagaleeti yeroo tokkoo fi yaa intaloota Yerusaalem ofii keessanii fi ijoollee keessaniif boo'aa malee anaaf hin boo'inaa jedheetu kan isaanitti hime jechuudha. Ofii keessaniif okkittiin immoo intaloota keessaniif boo'aa jedhee kan isaanitti dubbatellee dubbii sagalee Waaqayyoo bakkee kanatti. Akkasumas immoo gaafiin illee keessaa bahee hin jira jedheeti yaada. Akkasuma bakkee kanatti dhabduu kan mucaa hin da'iin akkasumas immoo harma kan hin hoosisin kan ayyaanumiinidha yeroo jedhu kana.
bakkee kanatti anaafis gaafiidha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bara isaanitti garuu immoo tulloota nu irratti jigi gaarotaanis nu awwaali hin jedhuuni. Egaa muka jedhanii erga muka jiidhaa akkana godhanii muka goggogaa immoo akkamaa godhanii jedhee kan inni dubbate. Bakkee kanatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ifa biyya lafaa ta'eyyuu akkana godhaniira. Isiniin immoo muka goggogaatti nuun fakkeesse. Akkamis naa godhaniree jedhee sagalee isaa keessatti yeroo itti nutti dubbatullee nu hubachiisa jechuudha. Ani ofii kiyyaa bakkee kanatti kan inni irraa hubadhe amma sagalee kanaatti akkaataa isaaniitti duruma akeekamee kan jiru Yesuus Kiristoos ni akeeka. Kuni fannifamuun isaa dabarfamee kennamuun isaa akeekaadha. Haa ta'uyyuu malee bakkee kanatti akka inni yeroo sanallee Phexros gisee inni dabarsanii kennuuf jedhe isaaf yeroo gaddeetti yeroo inni itti dubbatetti waaqayyo kana si haa oolchu gisee jedheenitti Phexrosin keessaa akka waan seexanni bule seexanni kunsi keessa bule kunsi keessaa ifatamu ittiin jedheeniira. Egaa hulaanatti ta'uuf yookaan danqaraanatti ta'uuf dhufteellee ittiin jedhee itti dubbateeti jira. Kun Yesuus Kiristoosiin dabarfamee kennamuunsaa akeekaadha. Durboonni sunis immoo laphee isaanii rukutatanii akkanaaf ufetti laphee isaanii rukutatanii isaaf kan isaan boo'an kuni garuu ofii keessaniif intaloota keessanii boo'aa kan inni jedheeni bakkee kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos durumaayyuu jalqabeera Heroodisii fi yeroo Phiilaaxoosiin gidduutti yeroo isaan wal lolanii jiranitti illee isaan gidduutti illee araaraaf waan dhufeef dinqeen inni guddaan hojjetaa ture yeroo sanayyuu isaan hin hubanne malee mul'ataatii tureera jechuudha. Bakkee kanattis immoo gooftaan keenya Kiristoos Yesuus olaa araaraa ta'e nuuf waaqayyoon walitti araarsuudhaaf waan dhufeef isaan garuu akka fooniitti waan isaan gidduu deddeebi'eef isaaf laalanii isaaf gaddaatii turan jechuudha. Isaaf anaaf hin gaddinaa anaaf hin boo'inaa jedhee kan inni dubbateef kanaaf ta'eetii yaada. 32 fufaa. Amma meeqatti siin jenne? Amma 30 gaheera. 31. Nuti amma 43 tokko tokkoon deemuu yoo baatte aayidiyaa dhumsaa nu ibsaa deemte mukoon qooma 43. Galanni waaqayyoof haa ta'u bakkee kanatti yaadinsaa wal qabataadha. Yaada ijoodhuma bakkee kanatti kanarraa kan ka'e namoota hamaa godhan lamaa san gidduuttidha kan inni fannifame. Erga dabarfamee kenname erga inni dabarfamee kenname kan isaan immoo geessan iddoo lafee mataa jedhame sanatti illee yommuu isaan geessanii achi hin geessanii hin fannisanii jedha. Kanarratti hin fannisanii fannisuu isaaniirra kan ka'e immoo bakka afurri isaallee yeroo keessaa dhumatetti erga fannisanii booddeellee yeroo itti geessanitti yeroo itti fuula saba san duratti illee yeroo baay'eetti geessanii sagaleen kun cuunfaasaa godhee nutti dubbata jechuudha. Innis immoo kan inni fannifame immoo hattoota san lamaan gidduutti akka fannifamedha sagaleen isaa kan nutti dubbatu. Hattoota gidduu lamaanitti fannifame san keessaa tokkoon isaa gara harka bitaa tokkoon isaa gara harka mirgaatti hin fannifaman jedha. Inni tokko garuu yeroo gidduu isaaniitti fannifamee jiru sanitti sagalichi bakkee kanaa yeroo nutti dubbatutti isaan gidduutti fannisan san keessaa inni gara kanaayi. Yoo olma waaqayyoo ofii keetiif taate ofii keessa oolchi nus oolchi jedhee yeroo inni itti dubbatutti inni harka garasii immoo innoo nutoo balleessaa keenyaafidha kan nuti bakkee kana dhufne inni immoo maal balleesseeti jedhee ammayyuu ati yeroo firdii du'aa jala jirtu kanaan illee waaqayyoon hin sodaattu jedhee yeroo itti dubbatetti bakkee sanitti inni kun afurri waaqayyoo keessa bulee waan jiruuf egaa namni tokko gaarii ta'e namni tokko hamaa akka ta'e illee sagalichi bakkee kanatti yeroo nu hubachiisu ni ta'a. Haa ta'uyyuu malee Yesuus mootummaa kee keessatti anaan na yaadadhu jedhee yeroollee itti hime hin ta'a jechuudha. Nutti mul'isaa innis immoo har'aati anaa wajjiniin jannata keessatti in argamta jedhee itti himeera jechuudha. Bakkee kana sagalee kana keessatti egaa inni kun kan inni godhee fi bakkee sanitti balleessaa isaa of gad of deebisee inni sun of tuulummaa isaa balleessaa isaa waan hin amanneef ugumaan ilma waaqayyoo yoo taate nus oolchuu fi keetis oolchi jedhee yeroo inni ija jabinaan itti dubbatutti bakkee kanatti inni kun garuu inni gara harka kanaatti jira jedha sagaleen isaa inni garuu yeroo sanatti mootummaa kee keessatti anaan na yaadadhu ittiin jedhe maaliif jennaan balleessaa isaa sana amaneera waan ta'eef balleessaa isaatiif gadi of deebisee fuula isaatti mul'ateera jedheetii yaada. Isaan suni garuu fannisuurraan kanaaf illee uffata isaallee cacciranii amma hiratanitti egaa foon isaaniitti afurri dukkanaa keessa buleera waan ta'eef afura isaaniitti waan isaan gammachiisu raawwatataniira jedheetii yaada. Egaa sagalicha kanarraa fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanaan hubataa.
Okay, gooftaan si eebbisu. Namni kan biraan namni itti dhufuu danda'u asii na jeeqaa jiru. Kanaaf qalbiin iddoo tokko hin jiru. Itti aanu du'uudha, awwaalamuudha. Du'uuf awwaalamuun isaa namni tokko yoo kenne gaara. Iddoo tokkotti walitti qabee nama yaada dabalataan. Lakkoofsa 44 irraa kaasee amma dhumaa kan jiru. Abdiin biizidha. Tole kutaa kanarratti kan argamutti fufee lakkoofsa 44 kutaa jalqabaa irratti akkuma obboleettii keenya ibsatti kenniteedha. Yesuusiin fuudhanii fannisanii jarreen hattoonni warri wanti Yesuus sababiin Yesuus yaa yeroo durboota Yerusaalem anaaf hin bo'in ofii keessaniif bo'aa jedhee fi isaa yeroo darbe qonnee dabarree yeroo itti deessuun otoo ishiin ulfee otoo hin da'uu baadhee jettu hin dhufaa biyyoonni dhiphinaa isinitti hin dhufaa isa jedhe sana isaan yaadachiisuu isaati jechuudha. Sababiin isaa duras itti meera yeroo inni ulfinaan gara Yerusaalemitti dhufuu isaan isa simachuu didanii kanarraa kan ka'e Yesuus isaaniif bo'eera. Ammas immoo isuma isaan irra deebi'ee isaanitti anaaf hin bo'inaa isinii ofii keessaniif bo'aa jedhee itti dubbate jechuudha. Sababni inni kana jedheef adaba guddaatu isaan irratti dhufuuf jira Yerusaalem irratti. Yerusaalemii saba waaqayyo warra hin ta'iniin lafatti gadi hin dhiitamti kan jedhu dura qo'annee turre jechuudha. Isa kana deebisee isaan yaadachiise. Sana booda geessanii isa fannisanii hattoota lama gidduutti fannisanii akkuma obboleettiin keenya ibsitetti hubadhee asitti immoo guyyicha keessatti sa'aatii 6 ture garuu akkasumatti gabaabsaan dubbadheen asitti waloon dubbisuu baadhee dhaqanii geessanii fannisanii hattoota lama gidduutti fannisanii gara sa'aatii 6tti laftiin dukkanaa'ee akkasuma immoo gooleen mana qulqullummaadha. Golgaan mana qulqullummaa qixa lamatti hin tarsa'ee jedha. Taateen ta'e kuni hangafti loltuu sun immoo dhugumatti namni kun qulqulluudha jedhee waaqayyoof huqubaa dhiyeessee taateen ta'e kun immoo macaafa kakuu moofaa keessatti barraa'ee jira. Otoo macaafa kakuu moofaatiin wal bukkee qabnee jechoota isaa faana deemnee natti tola ture garuu Amoos keessatti barraa'ee jira, Ba'uu keessatti barraa'ee jira, Faarfannaa keessatti barraa'ee jira. Kuni wanta achi ergaan hin jira jechuudha. Waa'ee kanaatiin kan wal qabatu. Kanaaf kutaa kana keessatti taateedhuma daarektii yeroo sana Yesuus irratti ta'ee lubbuu isaa abbaatti kennatee Yesuus isa nuuf dhufe sana ergama isaa dhufe sana agarsiisee lakkoofsa 50 irraallee wanta ergama isaa dhufeef sana hundumaa guutummaatti yeroo raawwatu argina jechuudha. Lakkoofsa 55 kaasee amma dhumaatti kan jiru kana keessatti kan nuti arginu ergama isaa sana yeroo xumuru yeroo lubbuu isaa abbaatti kennatu yeroo itti fiixaan baasu golgaan sun tarsee isaatii 3 fi isaatii 6 gidduu dukkanatu ture. Sana irratti hundumti isaanii yoo irrifatanii akka inni mudaa hin qabne hin hubatanii namni kun dhugumatti nama waaqayyooti jedhee hangafti loltuu sunillee isaaf dhugaa ba'ee waaqayyoof huqubaa dhiyeessee taateen kun raawwatame jechuudha. Ani guutummaatti kutaa kanarraa kan hubadhu yeroo inni itti Yesuus Kiristoos ergama isaa isa fidee dhufe gara dachee kanaa dhufee sana raawwatee itti fiixaan baasuu xumuree isa gatii cubbuu keenyaa gatii cubbuu biyya lafaa hojii araarsuu isaa ergama guddicha abbaa biraa fidatee dhufe sana hunduma isaa yeroo itti guutummaatti raawwatudha jechuudhaan kan inni kutaa kana keessatti hubadhu. Dubbisa immoo isin hundi keessanii dubbifattan jedheen irratti fayyadamuudhaaf eebbifamaa. Eebbifama amma immoo yeroo itti gaafii fi deebii amma ammatti wantoota isaan ibsan keessaa wantoota mammaatti ibsame keessaa gaaffiiwwan duraan kaase yoo yaadattan jettee gaaffiiwwan sana kakkaasaa. Gaaffiiwwan sana keessaa kan deebinee jiraate kaasaa akkasuma immoo namoonni warri kaan gaaffichaaf deebii ibsaa akkasitti deemnaa jechuudha. Yeroo muraasa dhuma irratti amanaaf galee ibsa muraasa ni kenne kana booda 23 guutummaatti xumuruu keenyadha. Gooftaan si eebbisuuf eebbifama. Waa'ee awwaalamuu isaatti ibsiteetti kenna. Waan ijoo isaa bichaan dubbadhee guutummaatti hin dubbisne. Okay, haa ta'u gooftaan isin haa eebbisu.
ibsa Gooftaan sana eebbisu. Isa nama jedhe irratti warri gaaffii kun dangaafachaa warri kaan immoo deebii kennaa yeroo muraasa deema. Gaaffii gaafadhu. jalqabaa keessanii maal jette daree? Dhagamaara sagaleen koo. Gaaffii ani qabu Heroodis kuni yeroo Yesuus Kiristoos jalqaba dhalatu isuma yeroo inni dhalatu ijoollota dhiiraa ajjeechisaa ture sanadhaayi kan jedhudha. Kan biraa immoo Phiilaaxoos kana dhageenyaan nama Galiilaa ta'uu isaa gaafatee Yesuus biyya Heroodis bulchu keessaa ta'uu isaas yommuu hubate gara Heroodisitti isa erge. Heroodis immoo yeroo sanatti Yerusaalem ture. Inni Yesuusin argee baay'ee gammadee waa'ee Yesuus waan dhaga'eef yeroo dheeraadhaaf isa arguudhaaf hin hawwa ture. Dinqii Yesuus hojjetu keessaas waa arguudhaaf abdatee jedheetu dubbata. Egaa iddoo kanatti jalqaba Heroodis waa'ee Yesuus gaafa dhaga'u Yesuus arguudhaaf baay'ee gammadeedha. Garuu dhumarratti immoo isa salphisee itti gadhiisee uffata calaqqisaa itti uffisee wanta isa salphisu wanta isa namoota duratti haamilee isaa buusu wayii tokko irratti hojjetee gadhiise jedha. Jalqaba maaliifin arguu barbaade maaliifin dinqiiwwan inni hojjetu arguudhaaf hawwee gara isaa dhaqee inni gara isaatti ergamuu isaatti gammadee dhumarratti immoo maaliif akkas godhee gaggeesse kan jedhudha gaaffiin. Yeroo barbaachisu kan namni immoo yaada isaa dhiyaansa sun dhufe immoo daftanii deebisu yeroo keenya hin gubnu. Akkasuma gaaffii dabalataa jiraate. Ani gaaffii gaafachuu danda'a? Gaafachuu dandeessaa. Nan danda'a? Ta'uu mati lama gaafachuu dandeessa. Heroodis Phiilaaxoos silaa wal lolanii jiru jedha kan macaafni asirratti akka hubannutti maaliif Yesuusin gara Heroodisitti gadi erge ofiisaati silaa Heroodis irra waan aangoo qabu fakkaata. Maaliifin duras maaliif jennaan ofiisaatiif murtoo kan inni itti kenne otoo Heroodis tun Phiilaaxoos irraa aangoo isaa olaanaa otoo ta'ee Heroodis gara isaatti hin deebisu ture. Maal gochuudhaa fi maal barbaadeeti yookaan immoo sababa maaliitiif Yesuusin gara Heroodis mootichaatti erge. Silaa inni kallattii gara isaaniitti geessee kan jedhu gaaffii kooti. Lammaffaa guutummaan wanta gaafadhaa. Lammaffaa namichi Simoon jedhamu sun maaliif fannoo Yesuus baate? Waa'ee isaa macaafa raajotaa keessatti waan dubbatamee jira. Hiikan nama kanaa maali? Maaliif fannoo kana? Namoota baay'eetu jira, loltoonni duuka jiru. Namoota baay'eetu Yesuus duuka jira yeroo sana. Garuu namicha karaa deemaa samaa qabanii fannoo isaa baachisan. Namni kun hamaa waan godheef immoo yaada karaa deemaan immoo waan ta'eef ergama qabaa yookaan kakuma uffatistu waa isaa waan dubbatamee jira waan seera raawwachuutti wal qabatu wayii jira moo maaliif kan jedhu gaaffii kooti. Barsiisa gaaffii namni dabalu gaaffii. Nagaan isiniif haa ta'u sagaleen keenya. Sagaleen keenya nagaa mootii bilbilli kiyya jeeqaara fakkaata mootiin irratti qabaartu daqiiqaa muraasa dubbachuun barbaada gaaffiin ka'aa ture garuu isuma irratti waan xiqqoo dabaluu barbaade. Gaaffiin duraan gaafadde itti fufaa. Gaaffii ani qabu gaaffii lakkoofsa 12 irratti dubbatteetti garuu xiqqoon immoo akka ifanaa ta'uu barbaade guutummaa isaa
Heroodosii fi Phiilaaxoosii diina walii turanidha. Dura sababa maalirratti diina walii ta'anii maalirratti wal dhabanii ergaa immoo deebanii walitti firoomanii jedha. Duruma isaayyuu walitti bu'uun isaanii maaliif? Ergaa walitti bu'anii jedhan immoo booddee immoo waa'ee Yesuusii fi walitti araaramanii immoo yookiis firdii Yesuusitti baraduudhaaf walitti araaramanii immoo sababa maaliif kan jedhudha gaaffiin kiyyaa boodanii waan dubbataniif eebbifama. Okay, kan sanaafis kan biraa gaaffii adda ta'e kan kanaan dura yeroo haasofnu gaaffii akkasii dhageessan hin beekne. Hello. Tole gooftaan isin eebbisu eebbifamaan dubbii keessanii gaaffii kan natti ta'e jechuudha. Hawwachuuti kan ani barbaadu Isaayyaas keessa jira ture garuu kakkuufaa keessaa isa lakkoofsa 28 fi 29 irra jiru kanadha jechuudha gaaffiin kiyya. Xiqqoo akka ifanaaf ta'u barbaade eebbifamaa. Maalirra kan jirutti lakkoofsa? Lakkoofsa 28 fi 29 baddaa kan jiru jechuudha. Intaloota Yerusaalem ofii keessaniif bu'aa ijoollee ofii keessaniif ijoollee keessaniif bu'aa kan jedhudha. Bakkee kanatti kennaan gaarii fakkeessedha. Kan dura barannee irraa hin barre. Waa'ee beekumsa Gaaffiidha. Namni gaaffii qabu yoo jiraatamayyuu. Bakkee kanatti lakkoofsa 26 irratti Simiyoon kun fannoo kana baatee dhaqee achumatti hafee moo galeera? Namoonni isaan achi dhaqan galaniiru moo nama? Ani immoo lakkoofsa 45 golgaa mana qulqullummaa qixa lamatti tarsa'ee jedha yaa abbaa hafuura koo harka keetti kennadheera jedhee otoo inni kana dubbatu hafuurri birsiitiinsa sokkedha. Golgaan tarsa'u sun maal ibsaa? Akkuma fakkiitti waan dubbatame qabaa. Lubbuu isaa akka abbaatti kennachuu isaa waa'ee isaa wanti dubbatamee jira. Maaliif kennatee lubbuu isaa eenyutu jalaa fudhachuu danda'a? Maaliif abbaatti kennachuun isa barbaachisee kan jedhudha. Alright. Gooftaan sanaaf ibsu kana booda nuti ni eeyyame. Maqaa keessan fayyina gaafattu. Yoosef nama qajeelaa sanaa dhoksaadhumatti Yesuus duuka bu'ee ture kan jedhu akkamitti dhoksate Yesuus duuka bu'uu danda'e? Eenyu dhokate hoo? Maaliif dhokate hoo? Waa'ee wayyaa quncee talbaa maal ibsa? Akkuma ofaa keessatti wanti waa'ee isaa dubbatu jira. Maaliif wayyaa quncee talbaatiin maree rifa Yesuus hin awwaale? Itti fuftamoo haalan godhu? Xumureera. Okay. Gooftaan sinaa eebbisu yeroo keenyatti fayyadamuudhaan wanti nuti hin goone hin jiru. Diina baay'ee horanne. Haa ta'u waan biraa isaaniif yaada gosanee jennee yoo iddoo isin quubse bartan iddoo isin quubsan mara deemnee mari'annaa yaadni waaqayyo isin baay'atu. Okay.